Nagaan ta'u daawwattoota keenya animeeshiniin kun akkamitti akka hojjetamtu karaa Premiere Pro isin agarsiisa. Premiere Pro keenya eega banannee booda Adobe jechuudha. Tekstii barbaannu eegatti barreessine booda select goona. Select eega goonee foontii barbaanne filanna. Foontii barbaanne irra kaawwanna ishee kana filadheeraani. Eegasii booda center goona amma barbaanne guddifnee amma barbaanne xiqqeessuu dandeenya. Banagaraachin lai essential graphics kanan hojjedhaa jiru kun yoo isiniin dhufu ta'e window jala seentanii window jala active gochuu dandeessu essential graphics jechuudha. So amma barbaanne guddinee amma barbaanne xiqqeessina akka haala kanaan jechuudha center goona. Tuuliin filadhaa deemuu ilaalaa hundi keessanii waan hojjedhaa deemuu na hordofaa hojjedhaa. Kanuma salphaa jechuudha. Egaa kana hojjetanne booda isa center godhanna. Kun shape 1dha. Iski duplicate goonu. Duplicate yeroo goonu shape 1 jedhee duplicate nu godhee jira. Isa gidduu jiru kana mask with shape kan jedhu kanarra keenya jechuudha. Isa active goona. Right tokkotti nu right achumaan barreeffamichi badeera ilaalaa. Eegasii booda kastarii kanaan fudhanneeti akkasitti maaskii keenya guddifna jechuudha. Eegasii booda maaskii keenya mee adda baasuudhaaf mask 1 jennetti maqaa jijjiirru. Maqaa jijjiirree eegasii booda kan gidduu jirtu kana dhufnee asii eegasii booda shape 1 kana dhufnee responsive design kan jettu kana jala shape 1 filanneeti shape 1 kana active goona jechuudha. Mallattoo ishee kallattii afuriin jirtu kana in argama. As dhufnee effect control jala waan hojjennu hundumaa na hordofaa jechuudha. Salphaadhumatti haala kanaan hojjechaa jechuudha. Axis keenya yeroo akka itti xiqqeessaa deemnu gara negatiivaatti deemaa deemnu barreeffamicha haxaa'ee balleessaa deemaa jechuudha. Animeeshiniin nu hojjete jechuudha. So xiqqoo sinneeti barreeffama keenya walakkaa irra eega geenye booda achi dhumarra keenya dhanne. Dhumara posiishinii isaa harkifne gaafa x axis guddisaa deemnu inni iyyuu ofisaatiin animeeshinii kana hojjetaa jechuudha. Key frame sana dagatina amma gaa copy goona. Key frame jalqabaa dhumarra ishee kan lammaffaa sadaffaa irratti copy goona jechuudha. Kan jalqabaa kun ilaa arfaffaa irra galti jechuudha. Wal jijjiirree animeeshinii faallaa akka nu hojjetuuf baay'isee kun. Karaa maseene akka ba'uuf jechuudha faallaa. So arrange goona rearrange eega goone booda kun ariifatee ba'uu fi suuta jedhee adeemuudha jechuudha. Key frame ammoo isin bal'isaa deemtan ariitiin isaa qannasaa deema. Ammoo isin xiqqeessaa deemtan immoo ariitiin isaa dabalaa deema jechuudha. Mi'a ilaallu kana fakkaata. Yeroo ba'u immoo kana fakkaata jechuudha. Baay'ee animeeshinii baay'ee bareedaan hojjete jechuudha.